Araara afaan jiru dammaqee kan jirani. La raasee teenyaan yaastanyahna. Nura fesaajir tawfiifu. Rafini nakaa dhimee irratti kaa'imee bakka jirtu ol kaa'e. Aboo isa sirra jiru maal sirra waraana fisaa beektaa bara wallahi. yaabule sadish. ድነት በሌላ በማንም የለም። Yee. Mucaa bukkee jiru sanatu itti taphataara wallahi. Ala mucaan waa gaafatee jedhu inni tuubboo ta'eetiyyuu tuubboo beekta miti amma tuubbooni waan tokko amma yoonee nagar waan ati itti naqxee jette bishaanis itti naqii waan ati itti naqxee bororoo. እሺ ምን አልከኝ? እኔ ነኝ አሁን አጠገቡ ያለው እኔ ነኝ። አናቱ ብረት ነው ማለት ጀተ Galee ማለ ወንና አገለ tokko እንጅሩ ብለ ሰክጂ ishi ati naasuuf taate ስርጢናሳ ishi dhaggeeffachaa turte deebi'an deebisaa fi ture. deebiin qubsaa miti ka Muslimni jannata akka galu ragaa maaliin kenneef? muslimni jannata akka galu jallatan ni gala ka'ee dhun kenneef bari galuun ooludha maybe or percentage shattam Lakki ragaan. እውነቱን ነው Galuun oolu waan Dhuguma waan nama kubalchiisudha jannata galuun oolu waan jiru ragaa kenneef argite. yaa Gaafadhu lakkoofsisaa. maal Majaaniin. Yaa majaaniin. maal na gaafata waan sirrii hin deebisneef Eessatti akka jedhe jannata galuun oolu kan jedhu lakkoofsa meeqan kenneef meenatti? Galuun oolu. afurtamii sadii jaatamii saddeet hin kennineef obboleessa Mee dubbisi maal jedha mee galuun oolu jedhamu maal jedha dubbisi qaama. Aan bibisse. ati dubbisee jirtabi Maal jedha galuun oolu jedheen dubbiseen? galuun oolu shakkii qaba wantichi አላሁ አለም ይባላል Abdi. Inaasuuf ijoollee sassabiyyee ani ijoollee sassabiyyee kana wallahi. dhugaa rabbi sabiyyi miti Ash ayyesh mundir. waaqarratti lafarrattillee lafa jalattillee maqaan ilmi namaa fayyuuf itti kenname maqaa yesus bichaadha wangeellee hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 12 boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti Abdi أعطه إبرة أبدي أنا أتوضأ أتوضأ بس طيب ايش maal jedha jettee waaqarrattillee lafarrattillee maqaan ilmi namaatti fayyuudhaaf kenname maqaa yesus kristos bichaadha hojii ergamoota 4:12 irratti maqaadhaan akkamii fayyan itti amanteeti ka maqaatti amananii maalitti amantare rabbiin maali maqaa aadaa miti rabbii jechuun qoy maqaadhaan akkamitti fayyanii siin jedhe maqaan akkamitti nama fayyisa ande akkam jaasal abboo gurbaa callisi kan bira jirtu sun sila ati dhiira of hin dandeessu of dhiira miti ati gondaa raasiin achilam በጣም ወንድ ነኝ ወንድሜ ራስህን ችለህ ከእኔ ጋር አውራ ምነው ወንድ አይደለም እንዴ ችያለሁ ሴቶቹ ራሱ እኮ ከኛ ጋር መጥቶ እያወሩ እኮ ነው እኛን የሚበልጡ ሴቶች አለ በዘዊ ማለት ነው ኤይዋ ነመራ ቁልቁላይቲና ወጅን ሐሰዊ አከምቲ መቃዳን ፈየማ ሲንጀደ ዱቢ ሲዳቅ የከት ፈየን akkamitti na dubbistee mirakkoon qabu ayyaa isumatti dubbistee maqaadhaan fayyanii siin jedhe maqaa jechuun maal jechuudha kiniinii godhanii liqimsammoo shaayee godhanii dhugan maqaa akkamitti ittiin fayyan maqaadhaan waan nyaataniif waan dhugan keessaa bahi ka obboleessa dubbiin dubbii amantiiti wanni nama fayyisu waan nyaatanii dhugan ka wanni akkasitti fayyisa yoo qoricha michi akkasumallee kiniinii mataa paanaadooliidhaan waan nyaattuu fi waan dhugdu bira yoo deemte duba lubbuun akkami fayyida kun waa'ee fayyina lubbuu haasa'u jirra waa'ee fayyina foonii lubbuu jechuun bara idda qomaati lubbuu jechuun waan ilaa waan iddoo morma kana keessatti argamtu lubbuu yoomna dhukkubee beekaan duraanuu na dhukkubee hin beeku takka fikshiniidha kun asoosama dubbisi deemu أنا يوم لبون ركوبي بيك لبون كيف يري أنا الحمد لله نجاك بس لا كم ستة زوات لبون ركوبي الحمد لله رب العالمين أنا اللي فيان كبا طيب كان عفو واللبون سفيو من عامل ديس لبون تكنا ركوب دين بيك الحمد لله رب العالمين وان سينجري أما وان سينجري يسوع كريستوسي مقاساتين فيا مايت مقاساتنا كم فيان مقاجة شو مالجة شو جلكم أكو مقاجة شو مقاركا maqaa jechuun maqaa rabbii maqaa meeqa qaba lakki waan maqaa meeqaaf shinii dhiisi amma rabbii maqaa meeqa qaba inji rabbii maqaa meeqa qaba maqaa yesuusiin malee hin fayyamuu jette amma akkamitti maqaa yesuusiin fayyan himi rabbii maqaa meeqa qaba
waa'ee isaa dhiisi amma maqaa Yesuus Atis reefuu na waa'ee isaa sabbakuuf dhiisi. jedhani. Atis waa'ee isaa dhiisi. Yoo kana naa himte malee keessi kamitti siima. Rabbiin Ofumaa maqaa Yesuus beeka. maqaa ቆይ በዚህ ምድር ላይ መዳን በኢየሱስ ስም እንጂ በሌላ ስም በሌላ ስም የለም ጀቴ አመረ የፉ ነሰበካ ቱርታ ሚ እኒ ሲጭናለ አከዚ ጃ ቱረ አይ እሺ አየ አከሚት ትፈየን ናሂም እቴ አባንቴት ክርስቶስ ስለ መቃት አከሚት ተመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋየ ጩቡ ኬቲቲፍ አከዱ የጋባ አመንቱ ፈይነ ልቡ ፈይነ ፉሩ አርገቶ በለስ ጅሬኛ በረበራ ገተ ጀነታ ጩቡ ኮሰካም ጩቡ ከዋነ ጀተ ሲቤ ከጋ ማሎ ጀደን ጩቡ ማል ጎተሪ አስራ ቡይ ካከስ ታናን ነው ጀነ ታና አን ጩቡ ነው ጀደ ማሊ ሲንጀደ ጩቡን ቤቱ ጩቡ ጀቹ ማጃቹ አን ጩቡ ነው ጀደ የና ኢየሱስ ናዱ እሱ ማሊ ሲንጀደ Himbeekon cubbuu ati hojjatte. Himbeeku taanaan cubbuu keetiif jettee maal timtare? Cubbuu waan hojjedhe himbeektu taanaan cubbuu keetiif du'e akkamiin naan jettaati? Cubbuu waan hojjette himbeektu taanaan ati namaa miti barka waan hojjette himbeekni horii qofa. Cubbuu maali mee isa kam hojjedhee naa du'e Yesuus? ሰማይ የራሱን ስራ የማያውቅ በሬና በሬ ብቻ ነው እንጂ ሰው የሚሰራውን ስራ ያውቃል። ወላሂ በሬም ያውቃል። እንዴት ነው በሬ መብላት መጠጣት መተኛት ብቻ ነው የማገወረው። Bareen otoo hin beekne akkamitti yeroo ati harkiftee dhaqxee kan baree irra keessu akkamitti jala dhaabbattu otoo hojii isaan beekne. Maaliif dura deemtee itti agarsiifta gaa? Kanaafuu inni sitti mujjirame. Keessan dura deema yoo ta'e keenya ofumaa nama dura bu'ee deema oofanii deeman keenya. Kanaafuu isa xaamanii wanni si dura bu'a wanni si hin joofisa kana gaa. Okay waan siin jedhe amma Yesuus Kiristoos cubbuun inni naa du'eef maali? Cubbuun nan hojjedhe maali? Sansii beeka. Na beeka taanaan cubbuu kiyya naan duune kasanillee natu beeka akka inni naan du'in. Bakka san mirga keeti. Kanaafuu lammata sii du'e naan hin jedhin. Gaheen kiyya sii himuudha obboleessi. Kan cubbuu namaatii du'e nama waaqa. Maal? Inni cubbuu namaatii du'e sun Yesuusin sun waaqa moo namatu du'e? Jalqaba waan ansi yaafadde na deebisi. Inni cubbuu keetii du'e sun nama du'e moo waaqa du'e cubbuu namaatiif? Kafadallee haa ta'u Yesuustu du'e namas haa ta'u waaqas haa ta'u. Maaltu du'e ree nama moo waaqa inni du'e sun? Ati maal si barbaachisa ree ati nama cubbuun hojjenne? Nambara kanaa du'ee mi ayyee hin bara rakkoon qabu ayyee sii du'e naan jette cubbuu kiyyaa du'ee mi inni cubbuu kiyya naa du'e waaqan naa du'e moo naman naa du'e? Ati cubbuun hojjettu si hin barbaachisu si himuun hin barbaachisu. Siinni du'e ayyee siinni du'e sun nama moo waaqa? Kiyyas baruu maa barbaadda? Nama baruu barbaada ayyee lubbuun nama fayyisuu barbaaddaa mi ati cubbuu keetii inni sii du'e waaqa moo nama siin jedhe? Simaa hin barbaachisu inni. Sumaafu ayyee sumaafu kan du'e waaqa moo nama? Inni ka barbaachisu warra cubbamoota ta'uu isaanii baran qofa barbaachisa. Okay warri cubbamoota ta'uu isaanii baraniif kan du'e waaqa moo nama? Waaqa moo nama kan ati sin laallatu bakka cubbamaa ati ergamaa rabbiiti sin barbaachisu. Rakkoon qabu warri manni du'eef sun natti warri ni du'eef sun waaqaaf du'e moo namaaf du'e? Sin barbaachisu obboleessi. Sin barbaachisu kuni waa'ee kanaa baruun sin barbaachisu ati cubbamaa miti. Maal gocha iddoo kana dhuftee? Ati Jibriil ergamaa rabbiiti qulqulluu waan tokkoon hojjettu. Qilleensaati. Ati cubbamaadha? Ati cubbamaadha? Ani cubbamaadha taanaan cubbamaa taanaan inni Yesuus Kiristoositti amane bara. Ati cubbamaadha? Bexaam. Karaa isaa qulqullaa'ee dhaga'amu. Maal hojjette cubbuu? Maal siifin himamoo ati maafan sitti bare? Akkoo maaltu si cubbee siin jedhe maal inatte moo in saamte moo in ajeefte moo in sagaagalte? Maaf bari barbaaddereeti isa kana. Akkoo cubbamaa eega taate anillee rabbiin sii kadhaayyuu hin ta'u. Nama cubbamaa akka keetii kana hojjete. Ofii keetii kadhadhu ati fi duutee jirta bara. Du'aan kaasamoo nama awwaalame ka wal cinatti awwaalame ka wal kaasu argiteettaati. Mee cubbuu kee baala naa mee cubbuma hojjette san cubbumati hojjette san barbaada. Fayyi dura bannaati ganaan dhiyaattu du'a keessa jirta du'a keessaa fayyi dura. In hattaa? Siigalee. In hattaa? Isaan ta'a? Cubbuu ta'uu kamiin barte moo isa kana itti jirtaati?
لك لا أتجان شبما متسين جري أتلي شبما متين أنجتة تنام سكرتة تريسي كنا هو كان شبما كان نام أتلي ناف مال تستدين جرتا أتي أما يك شبما تتين هتمون سجال تمون سامتا Ama wanta ko simume. ناني مني وان سكافة نادي بس مية مالو جتة شبما Ka wani si Davis ko minam wanta ko wani si Davis sun kabuka. jechuuni waan naa deebistun qabdu sirriidha wallahi waan deebistan hin qabdan hunduma keessan si qofallee miti hayya waan gaarii gamanatti as Haati deebi'ama yettu kana birraa fagaanne barnuti amma. eshi cubbuun keessan sirraa qullaa'ee raman qulloomne Maal goota? Qulqulleeffachuu cubbuu barbaadde? keessan irraa fayyitee Qullaa'uu cubbuu keessan barbaadde? Qullaa'uu barbaadde sittaan hima. lakki ati cubbuun qabdu naan jetteetiin jirtaa bar ragaa naa baatee jirtaa dhiisamma waa'ee koo waa'ee keessi gaafadha cubbuu sanarraa fayyitee ati Ani moo. Fayyinaanuu akkaatti fayyitu sitti muttu jiran. maaliin fayyite ayyee Yaa. maaliin fayyite Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoositti amanee. Qawlii Rabbii. waaqayyo ilma qabaa Qawlii Rabbii isa ta'e san garte. Jecha Rabbii isa ta'e sanatti amanee. waaqayyo ilma qabaa Ilma jechuun qawlii jechuudha. Qawlii Rabbii jecha Rabbii biraa ba'e jechuudha. okay kanaafuu waaqayyo ilma qaba kaa Poolitikaa keedhiisi waan ansiin jedhu dhagaye. Qawlii jechuudha ansiin jedhu. Poolitikaadhaa miti atamma yesus ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyoo miti Waan ansiin jechuu jiru dhaga'u jirta. dhaga'u jira yesus ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyoo Maaliin miti siin jedhe? Ilma Waaqaa jechuun qawlii Rabbiiti jechuudhaan siin jedhe. ragaa naa kenna Ragaa naa kenni. ilma waaqaa jechuun qawlii rabbiiti jechuun ragaa naa kenna Ragaan guutamee jira. Guutuu jira. Naa kenna. Amma ati ragaa kiyya sii kennuun maaf si barbaachise? Anoo cubbamaa miti waan tokko nu hojjannee jettee. nan bara rakkoon qabu naa kenna Waan takka baruun si barbaachisa. Ati guutuudha. Dhibbarraa dhibba maal si godhaati? Gabrieel faa tarree wanti fa jirta. Gabrieel Jibriil fa jirta. ayyee ilma waaqayyoo jechuun qawlii rabbii jechuudha jette ayyee addaamillee ilma waaqayyooti kanaafuu addaam qawlii rabbiiti Isa amma dubbiin akkas miti. laa dubbiin akkasii miti kaa addaam ilma waaqayyooti ilma waaqayyoo jechuun qawlii rabbii jechuudha jette Addaam akkamitti uumame? Qawlii Rabbiiti addaam. Qoyka ilma waaqayyoo jechuun qawlii rabbii jechuudha naan jette kanaafuu addaam ilma qawlii rabbiiti moo qawlii rabbii miti Addaam qawlii Rabbiiti. kosi gaafadhe ilma waaqayyoo jechuun Addaam qawlii jette Rabbiiti. Addaam biyyoo lafarraa kutamee Rabbiin gadi bu'ee biyyoo lafarraa kutee hafuurratti baafate. Harka ilma isaan hojjete waaqayyoo Rabbiin. jechuun ilma waaqayyoo jechuun qawlii rabbiiti naan jette moo hin jenne Amma waan sin jedhu dhaga'u jirta sa. sirri dhaga'u jira qawlii ilma waaqayyoo jechuun qawlii rabbiiti jette moo hin jenne Isa almasii jechuun qawlii yookiin rabbii yookaan jecha rabbii jechuudha. Obboleessa yoo barachuu barbaade. lakki ilma rabbii jechuun qawlii rabbiiti jette hin kaadda tikdaalla Boos itti muttiin jira na dhaggeeffadhu kaa maal taate? Wayi. si dhaga'u jira hin kaaddamoo jetteetta moo hin Isaa jenne barbaadee miti ilma rabbii ilma waaqayyoo Rabbiin hin dhalullee hin dhalchurree qawlii rabbii tututu qawlii rabbii yookaan jecha rabbii san kan inni sitti himu jiru. okay rabbiin dhaluu hin dhalchuu Qawlii rabbii jechuudha. galatoom waaqayyo hin dhalu hin dhalchuu Ati argitee gaafa inni dhalu. si gaafadhe bar waaqayyo hin dhalu hin dhalchuu isiin jedhe Ati akkamitti amantaa? si gaafadhe bara namma kiyyaa miti amma waaqayyo hin dhalu hin dhalchu jettee amantaati Piroofeesar Dooktar siimuttiin jira hin dhalullee hin dhalchu rabbiin. thank you hayyee kanaafuu yesus ilma waaqayyoo miti kaa Ingiliffaa eessa biddere? ilma waaqayyoo miti kaa sorry Qawlii rabbii tiisaan. kanaafuu yesus ilma waaqayyoo miti kaa Gurba. haluu ilma waaqayyoo miti kaa yesus Amma silaa waa hedduun sitti hima. natti Waa'ee- himi ishuma kana naa himi yesus ilma Waa'ee waaqayyooti jecha moo rabbii ilma yookaan waa'ee Isaa almasii yoo baruu barbaadde waa hedduun sitti hima garuu ati guutuudha akkamittiin sitti bare. lakki waan siin jedhe yesus ilma waaqayyoo miti himi Akka jedhu. Dhiqa. ish Jalqaba qawlii rabbiitu ture. Qawliin rabbii kun labbii bira ture. Qawliin rabbii kun ofuma isaatiif rabbi ture. Wanti hundinuu qawlii rabbii kanaan uumame.
Gadi bu'ee lakkoofsa 14 irratti qawliin rabbii kun foon uffatee nu jidduu buufatee. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ragaasi dubbifadhu. Yeroo takka qoy macaafa kee kana akka ati kaaddu si godhaa qoy yeroo takka. Macaafa kee kana in agarre jettee akka ati fiigdu si godhaan. Ati moo. Waaqayyo. Safara sanii deemee baran. Dhalu. Qoy. Waaqayyo hin dhaluu hin dhalchuu jettee ayyee. Thank you galatoo. Akki jedhu Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa gubbaatti. Waan si jedhe na deebisu dura kanaan si jedhe na deebisu. Dura dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu dura. Waanaan giddii kee dhaggeeffata wallahi giddii kee dhaggeeffata naqaba ganna dhiisaa jette yaazu hin liqqaqun sittil yaazne laqqaqne አሁን ደግሞ አንለቅህም ክርስቶስ akkasuma angafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa ol hin qabne garuu waaqayyo isa ati ilma kooti ani har'an si dhalche ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneefidha waaqayyoon dhaluun dhalchiisu asitti ammoo waaqayyo ati ilma kooti har'an si dhalche jedha waaqayyo in dhalche waaqayyo kuno waaqayyoon dhalchu jette in dhalcha dhalcha moo dhalchu tasgabbaa'ii jennaan si kadhatee hin dadhabne munziram banadhama maayikii aloo dhaggeeffadhu siin himaa dhaggeeffadhu wanti ati dubbiste sirriidha siif himaa tasgabbaa'ii na dhaggeeffadhu gaa dhalche moo dhalchine waaqayyo tasgabbaa'ii na dhaggeeffadhu kaa obboleessa tasgabbaa'e waaqayyo yesuus hin dhalche moo dhalchine waaqayyo intalaa fi gurbaa wal cinaa ciisanii wal qunnamtii saalaa godhanii akkasitti dhalche jechuu miti. Yoo fedhan wal cinaa yoo fedhan wal gubbaa haa ciisan dhimma kiyyaa miti waan si gaafadhe waaqayyo dhalche moo dhalchin. Googilii irra sarchi godhi inni wangeelli akkas hin jedhu. Dhalche moo dhalchine. Waaqayyo eenyu wajjin ciisee dhale mee nama inni wajjin ciise sanatti. Waa'ee ciisichaa yoo fedhe haa ciisu fedhu haa dhaabatu dhalche moo dhalchine asitti amma waaqayyo. Bakka na gaafattee bisiif hin deebisaa na dhaggeeffadhu. Dhalche yookaan hin dhalchine jedhi. Jedhii maali ani fileeshii keeti mooni kaatii waan barbaadde na suuqattu. Waan na gaafatteef deebisaa sii kan dhaggeeffadhu. Baayibilii keerraa gaafachaa jira. Dhaggeeffadhu. Maaliif ilma waaqayyoo kan jedhames akkamitti akka dhalate? Akkamitti akka dhalatee siimaa dhaggeeffadhu kaa? Sin gaafanne san dhalche moo dhalchine waaqayyo iddoo kanatti asitti Ibroota boqonnaa Malu, isuma kana siibaadha dhaggeeffadhu. Isuma kana. Naani min dhalche moo dhalchine asitti waaqayyo waan si gaafate deebise. Mare. Akkam siifine makka. Dhugaadha baayibilii irratti Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa kun soba moo dhugaadha. Akkamitti akka dhalateen siimaa qaba. Akkamitti sin gaafanne Ibroota kana itti amantamu itti amanta. Ijoollee xixiqqoo barbaadu laasa. Badaam na kabachiisu gaafii na gaafatteemi. Amma dhaggeeffadhu kaa. Kolfii yeroo garii boo'ichaafis kolfii ni fayyadamama rakkoon qabu. Waan si gaafadhe amma iddoo kanatti amantamoo namantu. Dhaggeeffadhu kaa boo'aniif si ana miti ani jireenya hiikama keessan jiradha karaa isaati. Dhaggeeffadhu siif hima. Jireenya hiikamaa jireenya gadhiisaa jiraatta dhugaa keeti sanaan illee hin beeka. Hiikamaa jechuun jireenya boqonnaa jechuudha boo. Siidha ka jireenya jireenya gadhiisaa jiraatta hundi keessan nan beeka. Amma dhaggeeffadhu siif hima. Gaafii na gaafatteemi. Lakki waan si gaafadhe bakka kanatti amantamoo namantu. Okkokom. Bakka Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kanatti amantamoo namantu. Abdii dhaggeeffadhu. Na gaafatteemi. Amantamoo namantu siin jedhe. Marree. Naa deebisikaa waan si gaafadhe. Dhaggeeffadhu siif namaa gurbaa nan dhaggeeffattu. Walitti nasaasinaati nama tokko natti haasawa ani nama tokko bakka kana aboof dandeetee sattaasa'u jira maaf shakkitasa Yesuus yaadinaan waaqayyo fayyisaadha wallahi yaadinam wallahi alazim yaadinam ጣም ያድናል ራሱን መዳን ያልቻለ ሰው ማንንም መዳን አይችልም ማንንም ማለት ነው አማ ዋን ሲጋፋ ደና ዴቢስ በከ ከነ አመንተሞ ነመንቱ ራሱን እንኳን ከሞት አላዳንም ናዴቢስ ከነ እንዴት ራሱን ያድናል ላንተ ብሎ ነው እኮ የሞተው አንተ አታውቅም እንጂ ላንተ ለኔ አይደለም አቅቶ ላንተ ነው የሞተው አንተ አታውቅም እንጂ መጽሐፍኒ ኡምነ ዳቤ ዱኤ ጀዳ ኡምነ ዳቡዳን ደደቢዳን አጀፈሜ ጀዳ ሰኔ ለሲ በቅሲ ገርሲሳማ ዋን ሲጋፋ ደማ በከ ከነቲ አመንተሞ ነመንቱ ይሸፋፈይ ሲበለከስ እንጂ ውለቂ አሳይሃለሁ ከቆሮንቶስ ማለት ነው ጂቱራ ፉዴውና ቦሌሰቂ
لا waaqayyo matu irraa fuudhe malee akka baayibili jedhutti Yesuus humna Yesuus dadhabbiidhaan ajjeefame jedha dadhabbiidhaan fannifame jedha dadhabbiidhaan sanitti deebin amma bakka kanatti amantamooti naman dhageeffadhu abbasii fi nama itti amantamoon amantu yeroo kana suuraa Maryam boqonnaa 19 suuraa dhiisi gurbaa Lakko 33 irratti jedha. Laa dhageeffadhu guyyaan ani dhaladhe guyyaan ani duufis guyyaan ani kaafamus nageenyi ani irra jira. La as deebi. Dhageeffadhu. Lamaan miti yoo barbaadan 72 qotta. Amma waan si gaafadhe asitti amma. Atu 72 ta'e isa taa'u hojjeta. Dhageeffadhu. Amma baaybilii kanatti amantamoo namantu ibroota kanatti. Atoo suuraa kanatti ni amantamoo namantu. Suuraa 19 lakkoofsa 33 isa kanatti amantamoo namantu. Kanatti amantamoo namantu. Siidha rakkoon qabu. Ni amantamoo namantati kanatti. Deebisuu hin dandeessu jechuudhaami? Kana amantamoo namantu. Wallahi lamaan miti 200 hin dandeessan kanatti amani jala sarari maali jennaan muslima waan hin ta'e. Waan siin galee sin dandeenye sammuun kee hidhaa waan ta'eef sin dandeenye bardaa malee osoo narraa hubatte ani illee si baddeetti illee sammuun kiyya dhageeffadhu sammuun kiyya akka kan keetii gallakkisaa osoo hin taane hidhaadha maaliif jennaan biqur'aanillaahi wa kitaabii nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qur'aana rabbiitiif hadiisa rasuulaatiin hidhamaadha sammuun kiyya maaliif jennaan sammuun kiyyaan qur'aanaaf hadiisa irraa ba'ee bakka biraan deemu kan keessan garuu sammuun gallakkisaadha akka barbaadanitti hiiktu akka barbaadanitti deemtu sammuun kiyya hidhaadha kana jala sarree si himaama waan siin jedhe waaqayyo dhalcheera moo dhalchine yesuus inni sun Isaa ilma Maariyaam inni jecha dhugaa kan isaan isa keessatti shakkan sanidha ilaaloo. Suuraa 19 lakkoofsa 34 irratti illee barbaada. Waaqayyo Yesuus hin dhalcheera moo hin dhalchine? Kan isin shakkitan kan isin mormitan isaa miti kan jettan inni jecha dhugaa isa kan rabbii sanadha. Asbaas ayyee rakkoon qabu. Suuraa 19 wallahi si garafa agaate. Asbaas wallahi chitu. Suuraa 19 bas asbaas yalla asbaas. Wallahi garfa hallo asitti illee kana deebisuu iddeemi asbaas yalla daf. Baanadhu sibireera. لا أسباس ردفي رجاكي أسباس فدي سكر سيف أسباس يدفي أسباس إذا أما كابانا قد إيسا تسن باسي بقولنا كل سكر يلا دف تدفي بس كوي ولما تتسمو سلجري يا ربي كي فخيسان جري چاتوري دكنا خيس جرا قربان دكانه چالو خيس سبحان الله ربي اتي كچنا جل جدي مو مالي سنو ولچنا تيسني ازان جرتني مال وان غاري ازو نبرنتي نكي باجاجي ازو تمله ارغو جرتا ان ارغو سيف گود أمو يمولت أمو دبس أما مولت دبس أكاد دبي فتوس تأسي أرجسي سنجرو أما شكي كبدا دبس ركون كابو دبس دبي فدوكا كوربا دبس سينجر ما لفان ربون بيتوات أنا تو دبس بيكا أفان روك إنهم بيكا كم كاسيتالو أنت نافني دبس يلا أو ستون نافني دوغا ربي دبس guyaan ani dhaladheedha guyaan ani duuf guyaan ani kaafamus nageenyi ana irra jira jedha ayye maaliif fidatte ayye maal jechuudha kun maal jechuudha maaliif ragaa fidatte 34 sitti dabaladhu dabali dubbis rakkoon qabu shanillee ja'allee torballee dubbis rakkoon qabu inni sun Isaa ilma Maariyaamedha inni jecha dhugaa kan isaan isa keessatti shakkan saniidha jedha. Argatteetta? Ibsi amma lakkoofsa 33 sana ibsi maal jechuudha? Nageenya guyyaa ani dhaladhe guyyaa ani du'uu fi guyyaa ani kaafamus nageenya irratti jira jechuun maal jechuudha ibsi? Amma siin gaafadha kaa Isaan jecha rabbii ta'uusaa shakkitaa kun waraanatu sitti hima. 33 dursa 33 fiti. 33 durraa eegali guyyaa ani dhaladhe jechuurraa fidattee maal barbaadde achirratti wanti fidachuu barbaadde maal ragaan kee maal fidachuu barbaadde Isaan jecha rabbii isa dhalate ta'uusaa
guyyaa ani dhaladhe jecha rabbii dhalate jedhaasit ما يدعونه قرآن أجمع دبي سكا guyyaa ani Soddoma dhaladhe sadii. hayyee inni dhalateeni صدبي سديف صدبي يا فرق ولك دبي سي كابراسر مالف عارف rakkoon qabu التسا guyyaa ani dhaladhe hayyee inni dhalate maaltu dhalate aloo yesuus yesoo Dubbiin jabaannaan daataa tuujii bira gad deebisee abshir. Teedii. don't close that okay adda ingiliffaan haasaa hunda'u aluu yaa abaakoo yaa abaakoo yaa abaakoo bakka biraatti illee na ilii qaba kana argee kun gowwa wallahi. durii Harargeen gaafa musliima taatu irraa bareeda harargeen bakka. Waan biraa taanaani. Amma kana Indanaatu. galuu fi wallaaletti guyyaan an dhaladhees ha dabre is a past sense afaan ingiliffaatiin waan dabre guyyaan an duuf ganaa waan guyyee inni duusan guyyaan an kaafamus Laa, inni- nagayaan narra jiraa jechuuni waan inni waan biraa yaadeeyyu dubbii waaqayyo dubbii galabbatee inni beeki inni waan biraa yaadeeyyu achi ga'ee dubbiin harkaa galabbatame malee inni waan biraatiif dhaqee ani waan hin dhaqeef nama beeka ammoo harkaa galabbatamte achi ga'ee so alaa kulli haaliin dur gaafa daa'imummaa keenyaa tokko jira waan jennu jira beektanii yeroo wallollee namni tokko wallolee gaafa waltumee mo'atame kan qabnaan qabaan guunnee gadhiifnaan bakkee guutti jennee walitti mammaakna. Reefuun si ibsina jedhanii suutumaan munzir hedduu wajjin rakkataa ture suuta hidhee ibsuufiif jechuu. Inni garuu san fedhii isaan turre san fedhii isaan turre jechuu. Namni gariin yeroo gara kana suuta naan jedhani suuta nama waa baratu suutuma barsiisanii nama ammoo khuraafataan deddeemu waan inni baatee deemu san akka wanni tokko harka isaa keessa hin jirre itti agarsiifta jechuudha. Waan takka akka inni marfee cabduu tokko Afrikaa hin qabne itti agarsiisuun kee dirqama. Dirqama. Nama waa baratu, aga inni baratu, aga inni hubatu, aga dhiyaatu, aga ishiin waan of harkaa qabdu dagattutti mataa keessa rukutan. Hayyee kiristaanni sirnaa yoo jiraattan seenaa. Warri komantii bara yeroo hunda tawaaduu anaasaa waayanii yeroo hunda. Tabbisaan haa ga'e. Waan as gubbaa waan saayikooloojii nama wajjin haasofnu nama warra wajjin haasa'u beeka. Lanuu dhiisaa yeroo akkasii isin kooppiliinkumaaf taabtaabii dhukaasalaa yeroo akkana. Bas saayikooloojii nama sanii dubbisaatti haasofna nuti nama kamuu nama waa baratuuf deemus ta'ee nama kaaniifis hunda isaa akkaataa inni itti dhufe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaatiin dhufa yaa jamaa. Ya abako, ya abako. Ustaz Abdii Sammaanaa deebisaa meeshuma dhugumaa gaafii natti ta'eetti. Tole ayyee. Amma maa dhufte tala haati reefu nutti hin dhuftu gurbaan tokko argeen ga'een tokko cinqee kuteesi. Ani arraa miti gaafa gurbaan amata 8 barate janii harargee irraa fidanii dhufaniini. Yaa warra beentee dhagahaa harargee amantaa ta'e keessaa firraa ariyaadhaa waan isin dhoositan hunda gabbaastee dubbattii. Dandeeytu. qabachuun dandeessu wallahi argeen tun bara adaadiidha bara miskiina wallahi. Qabachuun dandeessu gurbaadhaatu amma dura gurbaa tokko harargeedha beektaa. Peenteen baay'ee nurra faarsite waggaa 8 guutuudha baratee maal tahee quraana sirri beekaa sheeka beeku jeeni ustaas faraan biraa bu'ee qote. Sani peenteen mana banattee qophatti ni beekaatee ani hin beeku ustaas faraan hin jee malee janii haasonii beektaa. Isaanumaa peentumaa akkasitti irraa raddii godhaa jirtu dhufee ol seenee waaniin hin beeku yoon jee dirqamaan dubbachuun qaba. Hin beeku bakka tanaaf hin beeku jeeni jee gurbaa. Muslima sirriin turre jaanii siin jaanii jennaan guyyaa tokkos bara kiyyeen hin garre. Dhugumaan gaafa san durriyyee ture. Muslima sirriin turre jemmaatise warri keenya gaafa waa hibbu'e jedhee gisee qorqorroon gigigig jettu waa hibbu'e jennee akkana dhageeffanna jee ifuma akka muslima warra wannaa tures ifumaa ifime sii gadi galee.
Soban Kaisaan beeku. faarsanii bar. Kaisaan faarsanii inni rakkee akkasii durriyyee yeefime bar. amma Ammaan kunumaan tana alhamdulillah rabbil alamin jechaa ture mas jecha yohanis tokko san sagaleen waa hunda dura turte sagaleen waaqa bira turte sagaleen maarree kayyoo san qawlii rabbii jechaa ture qawlii rabbii ustaazota Kitaaba akkasii bee jira bar. Kaliifoo kitaaba akkasii bee jira bar. Wangeela akkasii bee jira.